kabajaa aartist Alii Birraa walleewwan walabummaa mirga dhala namaa fi jaalala dhaadessan kan dhaamsi isaanii dhalootaa dhalootatti darbu kan yeroon irraan dabarre danuu nama gumaachedha. Bara cunqursaan sirna mootummaa turetti hojii aartii kan eegale Aliin sirboota 267 ta'an afaanota 6 oliin hojjeteera. Gameessi aartii umurii waggaa 75 kun dooktireetii kabajaa yuunivarsiitiiwwan Jimmaa fi Dirree Dhawaa kennanii fi dabalatee badhaasota biyya keessaa fi idil addunyaa hedduu argateera. Bakka dhaloota isaa magaalaa Dirree Dhawaarraa umurii ijoollummaan hojii muuziqaa eegale. Achii Finfinneedhaan ba'ee booddee ammoo biyyoota Siwiidin, Saawud Arabiyaa, Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraatee erga biyyatti deebi'ee boqonnaa xumura addunyaa muuziqaa keessa ture. Lammiilee Itoophiyaa biratti jaalalaa fi kabaja guddaa kan qabu Alii Birraa sirboota isaa waltajjiiwwan irratti sirbuu fi aartistoota lafaa dhufan gorsuu irratti xiyyeeffatee osuma biyya keessatti hojjetu umurii isaa gara dhumaa kanatti dhibamee erga yaalamuu eegalees bubbuleera. Aliin dullummaa fi dhukkubni wal gargaaranii akka samiidhaa turan irra deddeebiin himata. Ta'us ammoo haadha warraasaa Lillii Maarqos of cinaa qabaachuutti guddoo abdii akka horatu dubbata. Alii Birraa abbaasaa obbo Muhammad Muusaa fi haadhasaa aadde Faaxumaa Aliirraa bara 1940 magaalaa giddugala daldalaa fi indastirii kan aadaa fi duudhaa saboota hedduun faayamte duudhaa wal danda'uu fi jaalalaan seenaa qabdu Dirree Dhawaa ganda Laga Harreetti dhalate. Aliin xiqqummaa isaarraa dandeettii addaa waliin dhalate. Magaalaa afaanota hedduu fi aadaa saboota hedduu qabdu keessatti dhalachuunsaa immoo carraa baneefiira. Afaanota magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dubbataman afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee, afaan Hararii fi afaan Arabaatiin afaan hiikkachuuf carraa argate. Kitaabni seenaa jireenyaa irratti barreeffame abbaan isaa obbo Muhammad Muusaa umurii isaa ijoollummaatti mana barumsaa Qura'aanaa yookiin madarsaa galchuu ibsa. Hanga kutaa 4 erga baratee booda gara mana barumsaa mootummaatti ce'uun hanga kutaa 6tti barumsa isaa hordofe. Ergasii addunyaa barumsaa daree keessaa ba'ee addunyaa aartiitti seene. Kitaabni waggaa 50ffaa turtii Alii Muhammad yookiin Alii Birraa irratti afaan Ingiliffaan barreeffame gara afaan Oromootti kan hiike gaazexeessaa gameessi Faanaa Broadcasting Corporate Zamadkuun Misgaanaa Alii Muhammad Muusaa yookiin Alii Birraa wayita mana barumsaa madarsaa turerraa kaasee collee akka turee fi uumaan dandeettii wallee kan badhaase ta'uu dhugaa baha. Alii Muhammad Muusaa yookiin Alii Birraa bara 2019 gaaffii fi deebii BBC Afaan Amaaraa waliin taasiseen waa'ee barnoota isaa irratti yaada kennee ture. Ani yoomiyyuu barataadha. Ana qofaa osoo hin taane uummanni biiliyoona 7 ol addunyaarra jiru barataadha. Anis isaan keessaa tokko. Akkasiinan of ilaala. Kaleessas baradheen darbe. Har'as barataan jira. Boris nan baradhaa jedhee ture. Waa'ee barnootaa yoon kaasu an baay'ee carraa qabeessa miti. Maatii cunqurfamootaa fi hiyyeeyyii keessaa waanan ba'eef barachuuf hagas mara carraan arganne. Garuu guyyuu jiruu kiyyarraa waanan barataa as ga'een qaba. Ani barataa addunyaati. Anis, innis, isheenis hundinuu barattoota. Walii galatti akkasiinan of ibsaa jedhee ture. Aliin ogeessa barnoota muuziqaa ammayyaa'aan ga'oomedha. Barnoota muuziqaa murteessoo ta'an lamaan ogeessa baratedhas. Erga biyyaa ba'ee Ameerikaa kutaa biyya Kaalifoorniyaatti kan argamu kolleejjii Saantaa Moonikaa jedhamutti ti'oorii muuziqaa lixa jaarraa 20ffaa kan jedhamu baratee eebbifameera. Kana malees akkaataa meeshaan muuziqaa piyaanootti taphatamu dansagasaa sirriitti qo'atee nama beeku ture. Alii Birraa namoota dansaga piyaanoo qixeessanii dhiyeessan keessaa tokko. Dansaga muuziqaa addunyaarra jiru kamuu nama gurraan beekee qindeessudha. Aliin kophaa guddatus maatii isaaf kan dhalate isa qofaa miti. Bara 1949 Aliin obboleessa isaa argatus daa'imummaatti du'aan dhabeera. Taateen kun mudatee yeroo xiqqoo booda abbaan Alii obbo Muhammadii fi haati Alii aadde Faaxumaan walii kani. Aadde Faaxumaan Alii daa'imummaatti dhiistee biraa deemte. Aliin yeroo sana homaayyuu yaadatu. Guddisnii fi eegumsi Aliif taasifamu gateettii abbaasaa qofaarratti kufe. Osoo rakkoon kun maatii harka qabu Aliin baay'ee dhukkubsate. Abbaan ofiifuu hin tasgabboofne. Aliin dhukkubsachuun ammoo qormaata tammeesse. Wayita kana durbii isaa kan taatee fi naannoo Caattaraa kan jiraattu nama Maariyaam Giraanyii jedhamtutti kenne. Aliin achitti erga xiqqoo fooyya'ee booddee ba'ee abbaasaa waliin jiraachuutti fufe. Ammas abbaan Alii dafee diigamuu gaa'ilaan miidhaan irra ga'uu hammaachaa wayita deemu
Alii daa'ima umurii waggaa 5 yookiin 6 haadha warraa eessuma isaa bira kaa'ee ofii waan argate hojjechuutti fufe. Dubartiin kun biddeena gurguruun of jiraachifti. Harka qalleettiidhas. Aliinis ergamee fi biddeen gurguruu eegale. Umurii kanatti sagalee kilolleessee gabaa hawwachuun kanneen isa waliin gurguran caalaa biddeena gurguratee gala. Kanaafis badhaasa qaba. Nyaata gaarii fi maallaqa muraasaa jechuudha. Aliin daa'imummaa isaatti maallaqa xixiqqoo fi wantoota fedhii isaa guutan mi'eeffachuun kun kan isa yaaddessee abbaansaa mana barumsaatti galchuu akka qabu murteesse. Aliin jalqabaa mana barumsaa Qura'aanaa gale. Achittis akkaan collee ture. Umurii waggaa 11tti Qura'aana juuzii 30 keessaa walakkaa xumuruu danda'eera. Mana barumsaa kana keessattis barataa cimaa fi saffisa guddaan waa baratu jedhamuun maqaansaa ka'aa ture. Keessattuu afaan Arabaa barachuu irratti jechuudha. Barsiisaan wayita dhimmaaf dareedhaa ba'ee gara magaalaa deemu Alii bakka buusee deema. Kanaaf Aliidhaan ustaaza xiqqoo yookiin barsiisaa xiqqaa jedhanii waamu. Mana barumsaa Qura'aanaa yookiin Qura'aanik School keessatti erga haga kutaa 4tti baratee booda kutaa 5ffaaf mana barumsaa Madarsaa Jadiidaa seene. Manni barumsaa kun haga kutaa 5 qofaatti waan jiruuf Aliin mana barumsaa mootummaa Kaaziraatti argamu mana barumsaa Li'uul Mokonnon seenee kutaa 6ffaa barate. Aliin mana barumsaa barnoonni Qura'aanaa keessatti hin kennamne wayita seenu ollaan obbo Muhammadiin guddaa qeeqani. Achi boodas Alii mana barumsaa mootummaatii baasanii mana barumsaa Qura'aanaatti deebisani. Wayita deebi'u Aliin waan haaraa baratu hin qabu. Kanaaf barattoota kutaa 1ffaa afaan Arabaa akka barsiisuuf bakki kennameefi. Kanaan Aliin kaffaltii mana barumsaaf ji'aan kaffalu birrii 3 irraa walaba ta'e. Inumaanuu ji'aan mindaa birrii 10 kaffalamuuf eegale. Aliin ijoollummaa isaatti abbaa fi haadha isaa wal biratti argaa jaalala lamaan isaanii al takka dhandhamaa hin guddanne. Garuu hedduu dharra'a. Abbaan isaa erga haadha isaan walii kee kan biraa fuuchuuf haamileen arganne. Ilma kiyya tokkichaa darara haadha buddeenaatiin hin guddisu jedhee itti gaafatamummaa guddisa Alii ofumaa fudhate. Aliin daa'imman hiriyyaansaa haadha waliin deeman wayita argu an maaliifan dhabee jedhee of gaafata. Irra deddeebiin abbaa isaa gaafatus abbaan isaa garuu haadha warraa isaa duraanii kana gonkumaa yaadachuu hin feene. Osoo ofii dirqama maatii fudhatee jiru Aliitti waa'ee haadha isaa himuus hin barbaanne. Aliin kunuunsa abbaa isaatiin guddoo gammadus wayita inni hojiif ba'u maatii biratti kennamuun guddisee isa yaachisa ture. Waa'een haadha malee jiraachuus boqonnaa isa dhorke. Guyyaa tokko fira haadha isaa kan taate dubartii Maariyaam Liiban jedhamtu waa'ee haadha isaa wayita itti himtu odeeffannoo kana qabatee gaaffii abbaatti cimse. Abbaanis amma dhoksu waan hin dandeenyeef haati Alii eenyu akka taatee fi eessa akka jirtu itti hime. Dhalatee umurii isaa waggaa 11 keessatti haadha isaa arguu miti qabaachuunuu kan bitaatti galaa ture Aliin wayita mana barumsaa Qura'aanaatti kutaa 4ffaa xumuru sirna qophaa irratti haati isaa argamteefi. Guyyaan haadha isaa waliin wal arge kun seenaa isaa keessatti guyyaa guddaa akka ta'e dubbatee ture. Aadde Faaxumaan yookiin haati Alii erga eeyyama obbo Muhammad irraa argattee booda ilma ishee maatii isheetiin wal barsiisuuf qabattee gara funyaan biraa achis gara gafara guddaa yookiin gaara Qundhuudhoo deemte. Guyyaa muraasa booda Alii gafra guddaa mana obboleessa ishee hangafaa Abdullaahii Alii jedhamutti dhiistee gara funyaan biraatti deebite. Magaalaa Dirree Dhawaatii ba'ee kan hin beekne Aliin sanuu bakka abbaa fi haati isaa hin jirretti baadiyyaa keessatti guddoo rakkatee akka ture dubbatee ture. Aliin bakka haati isaa jirtu funyaan biraatti deebi'uuf gaafatus namuu dhagahuu dide. Wayita kana aarii fi abdii kutannaadhaan of ajjeesuufis yaalee ture. Isa booda eessumni isaa kun obboleettii isaa yookiin obboleettii haadha Alii kan taate Moominaa Aliitti dabarsee kenne. Adaadaan Alii kun magaalaa xiqqoo funyaan Hujbaa jedhamtu keessa dukkaa xiqqoo tokko qabdi. Aliin guyyootaaf eegus homaa namni haadha isaatti geesseen turre. Kanaaf obsa fixatee haadha isaa barbaaduuf manaa ba'e. Karaa gonkumaa imalee hin beeknes eegale. Guyyaa guutuu deemaa oolee wayita bakka namni hin jirretti gahu itti dhihe. Aliin jeedala bosona keessaa asii itti ba'u arge. Daa'ima waan ta'eef leenca se'ee rifatee hadoode. Osoo inni dhaabbatee naasuudhaan jeedala ilaaluu dubartiin tokko itti dhuftee irraa ariite. Dubartiin kun haalaa fi uffannaa Alii ilaaltee nama naannawaa sanaa akka hin taane hubatte. Innis bakka deemu wayita itti himu namni akka Alii kun bakka yaadee ga'uuf guyyaa guutuu imaluu gaafata jettee rifatte. Aliin maaliif akka deemu erga itti himee booda haadha isaan akka wal beektu itti himte.
fuutee galtee of bira bulchitee ganama gara adaadaasaa Moominaatti deebiste. Moominaanis ganamaan gara bakka haati isaa jirtuutti ergite. Aliinis haadha isaa waliin osoo baay'ee hin turin baasii qabatee gara dirree dhawaatti deebi'e. Aliin barnoota quraanaanis ta'ee mana barumsaa mootummaatti barnoota isaa hordofus yaadaa fi qalbiinsaa garuu bakka biraa ture. Muuziqaa. Bakka deemutti sagalee kiiloleessuu, nama bashannansiisuu fi waan haaraa himuudhaan guddaa gammada. Fedhii muuziqaa fi bashannanaaf qabus ganamumaan agarsiisuu eegale. Mana barumsaa fi ollaa bakka jiraatutti weellisuu fi shubbisuun beekama. Ittis gammada. Wayita manni barumsaa cufamu kutaa barnootaa keessatti sirboota afaan Arabaa fi Indiyaan barattootaa fi namoota kaan bashannansiisa. Hiriyoota isaa waliin ta'uun qophii bashannanaa muraasa qopheessee maallaqas argachaa tureera. Abbaan isaa akka inni sirbu osoo hin taane akka inni amantii isaatti cimu guddoo fedha ture. Kanaaf Alii muuziqaa irratti hin jajjabeessu. Mana barumsaattis ogummaa teeknikaatti of jabeessuu akka qabu malee muuziqaa akka baratu hin fedhu ture. Garuu fedhii fi dandeettii ilma isaa irratti dhiibbaa kaa'uufis fedhan qabu ture. Kanaaf Aliin carraa argatu hundatti fayyadamuun weellisuu itti fufee ture. Bara 1962 wayita warraaqsi aadaa fi aartii gara baha Oromiyaatti hangafa aartii Abubakar Muusaa fa'iin eegalu Aliin saafila umrii ganamaa 14 ture. Abubakar Musaafaa wayita hawwisoo urjii bakkalchaa hundeessan garee guddattuuf yookiin daa'immaniif ammoo hiriyyaa jaalalaa kan jedhamu hundeessani. Daa'imman dandeettii qaban keessaa yeroo sana Alii Mohaammed yookiin Alii Birraa jalqaba irratti filatamuun baandii hiriyyaa jaalalaa keessa seene. Wayita baandiin afran qalloo bu'uureeffamu miseensota keessaa namoonni maqaa Alii qaban 3 turani. Alii Shabboo, Alii Tuchee fi Alii Mohaammed yookiin Alii Birraa yookiin immoo Alii Xiqqaa turani. Ayyaana hiikaa sooma Ramadaanaa bara 1963 irratti baandiin afran qalloo wayita sagantaa qopheessu ijoollee dandeettii qaban keessaa Alii Mohaammed Yuusuf waltajjii irratti affeere. Wayita sana Abubakar Muusaa walaloo mata dureen ishee Birraadhaa bari'ee jettu bocee Aliif kenne. Aliinis sagalee isaa kiilolee sanaan weellisee qalbii namoota hedduu hawwate. Waltajjii sanarratti maqaa Alii Birraa jedhus argate. Baandiin afran qalloo hundaa'ee umurii waggaa tokko keessatti dhiibbaa mootummaa yeroo sanaatiin hojiinsaa gufate. Hundeessitoonnii fi miseensonni baandichaas hedduu dararaman. Alii Birraa kanneen dararaa kana argan keessaa tokko ture. Afran qalloon erga diddiigamee miseensonni kaan hidhamanii kaan immoo biyyaa baqatanii. Alii Birraas gara Jibuutiitti baqatee ture. Waahillan isaa waliin yeroo muraasa turanii wayita deebi'anii Alii Birraafaa ni hidhamani. Aliin yeroo sanaa umuriin isaa waggaa 18 hin guunne. Sababiin isaa immoo akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 1954 wayita afran qalloo seenu daa'ima umurii waggaa 14 ture. Kan hidhame immoo bara 1956 ture. Booda namootumti sirna yeroo sana keessa turan manguddummaan ijoollee kanneen gadhiisani. Obbo Mohaammed Muusaa yeroo sana Alii namatti kennee magaalaa Finfinnee fidani. Namni Alii achii fuudhee Finfinnee fide miseensa paarlaamaa mootummaa Hayila Sillaaseetii jedhama. Boodas dandeettii Alii Birraatiin booji'amuun baandii mootummaa yeroo sanaa Kibur Zabanyaa keessa seenee akka shaakaluuf bara 1957tti fudhatani. Yeroo sanaa hoogganaan baandichaa Koloneel Saahilal Dagaagoo turani. Isaantu Alii Birraa fudhatee baandichattis qacare. Aliin meeshaalee muuziqaa keessaa akoordiyoon, toomtoom, uud fi gitaara bareechee taphata ture. Kibur Zabanyaatti miindaa birrii 30 qacaramee waggoota 3 achi ture keessatti miindaansaa birrii 90 galee akka ture kitaabni seenaa jireenya isaa irratti barreeffame ni ibsa. Erga Kibur Zabanyaa keessatti walleewwan akka hojjetuuf qacaramee Aliin hiriyoota isaa Alii Shaaboo fi Abdii Buh waliin ta'anii wallee jalqabaa shaakalliidhaan hojjetani. Yeroo sana kaasettiin Vaanaayilii 45 jedhamu sirba 3 qofaa kan baachuu danda'u waan ta'eef 3 ta'anii sirba tokko tokko hojjetanii maxxansiifatani. Albama jalqabaa sana mana maxxansaa muuziqaa biyya Liibaanaan tokkotu magaalaa Dirree Dhawaatti waraabee baay'isiisee kontiroobaandiidhaan gara biyyaatti galcheefi. Alii Birraa waayillansaa waliin ta'uun wallee jalqabaa kan hojjete akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 1959 ture. Aliin dandeettii isaan hedduu jaallatamus haalli hojii jiruu fi jireenya aadaa fi duudhaa keessatti guddateen adda waan ta'eef keessummaatti ta'ee mijachuu fidide. Achi booddees achi ba'ee muuziqaas dhiisee gara Awaash deemee waan ittiin jiraatu hojjetee buluu eegale.
Daandii baaburaa keessattillee miindaa qarshii 138 qacaramee hojjeteera. Garuu immoo muuziqaarraa adda ba'ee jiraachuu hin dandeenye. Daandii baaburaa waggaa 2 erga hojjetee booda gara Finfinnee deebi'uun hojii muuziqaa isaa itti fufe. Muuziqaa dhiisee turee erga itti deebi'ee booda albamoota 2 Awaashii fi Abbaa Lafaa kan jedhaman waraabe. Albama jalqabaa akka gareetti kan baasan yoo ta'u, Aliin akka dhuunfaa isaatti albama jalqabaa wallee 2 ofirraa qabu kan hojjete akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1965-66 Awaash kan jedhu ture. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1968 kaasettiin jirbiidhaa wayita dhufu albama sadaffaa mata dureensaa Abbaa Lafaa jedhu hojjete. Hamma har'aatti tooftaa sobaa uumtee uummata saamuudhaan lafa walitti qabattee qotee bulaa roorroodhaan dhamaafte jechuun roorroo sirna Abbaa Lafaa irratti wallee kanaan qabsaa'e. Dooktarri kabajaa aartist Alii Birraa waa'ee albama kanaa gabaabsee akkas jedhee ture. Abbaan Lafaa seenaa mataasaa qaba. Qabiyyeen isaa abbootii lafaa miidhaa qonnaan bulaarra ga'an akkamiin qolachuun danda'amaa ergaa jedhu of keessaa qaba. Ergaan isaa uummataaf, qonnaan bultootaaf, barataaf, hojjetaaf hundumaaf kan hojjetamedha. Walleen sirna mootii qeequ kun kan hojjetame sanaan duraa jedha. Garuu waraabbiin waan hin danda'amneef tureera. Giddugala raadiyoo Zannaba Warqitti argamutti Ibraahim Hajii Aliifaa waliin ta'uun sagalee Alii Birraa kana raadiyoof waraabani. Kan waraabe immoo kubbaaniyyaa biyya alaa tokko ture. Alii Birraa garuu sirbootuma buufata raadiyootti waraabaman keessaa tokko fudhatee akka maxxansuuf mana maxxansaa muuziqaa Alii Taangoo jedhamutti kennate. Manni muuziqaa kunis ni maxxanseefi. Kanaafuu kaaseetta kirriisa jalqabaa mana muuziqaa Alii Taangoo kanatu maxxanseefi jechuudha. Alii Birraa ejjennoo fi qabsoo mirga dhala namaaf karaa walleessaa gaggeessu keessatti bara mootummaa Haayile Sillaasees bara mootummaa Dargis guddaa dararameera. Erga Finfinnee dhufee baandii afaan Oromoo irratti xiyyeeffatuu fi afaanota Aliin ittiin sirbus keessummeessu baandii Aduu Birraa hundeesse. Baandiin yeroo jalqabaaf afaan Oromoon magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffame kun baay'ee guddatee turus qormaata hedduun isa mudateera. Haa ta'u malee qormaata isa mudatu dandamachuun seenaa baandiiwwan muuziqaa afaan Oromoo keessatti baandii yeroo dheeraaf magaalaa Finfinnee keessa ture ta'uu danda'eera. Artistoonni gameeyyii akka Mohaammed Xaawil, Ibraahim Hajii Alii, Abduu Shakur yookiin abbaa artist Leencoo, Himee Yusuf Alii Birraa waliin ta'uun hundeessanii baandii kana keessa hojjechaa turaniiru. Baandiin artistoota gameeyyii of keessaa qabu kun dippiloomaatota magaalaa Finfinnee keessa turan dabalatee namoota bebbeekamoo biratti guddaa jaallatamuu eegale. Yeroo dhuma sana keessaa imbaasii Siwiidin magaalaa Finfinnee jirutti qondaala olaantuu kan taate Biriiktaa Astroom waliin Alii Birraa wal barani. Biriiktaan yookiin haati warraasaa jalqabaa akka lakkoofsa Itoophiyaa naannoo bara 1977 keessaa Biriiktaa yookiin haadha warraasaa jalqabaa waliin gaa'ela erga godhatanii booda wal qabatanii Itoophiyaadhaa ba'ani. Haati warraasaa hojii dippiloomaasii ishee waggaa 4 Itoophiyaadhaa xumurtee Ameerikaatti ramadamte. Alii fudhattee eebila 27 bara 1984 Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa magaalaa Los Aanjelesitti qajeelte. Wayita Biriiktaan hojii imbaasii Siwiidin magaalaa Los Aanjeles jirutti ramadamtee hojjettu, Aliin osoo hin tuffatiin hojii argatee hojjetee of danda'uuf tattaafata ture. Garuu fedhii fi jaalalli muuziqaa isan gadhiisne. Achittis artistoota gameeyyii Itoophiyaa kanneen akka Asteer Awwaqaa, Hagos Gabrahiyootii fi Tashooma Mitikkuu waliin walitti dhufuun kutaalee Ameerikaa keessa naanna'uun hojii aartiitti fufani. Biriiktaan hojii muuziqaatti deebi'uusaa hin mormine. Inumaanuu koonsartii inni qopheessuuf deeggaraa barnoota muuziqaa akka baratuufis tumsaa turteetti. Aliin carraa barnootaa biyyatti dhabee dharra'aa ture biyya guddoo taate Ameerikaa keessatti argachuutti baay'ee gammade. Afaan Ingiliffaas waggaaf erga baratee booda kolleejjii barnoota muuziqaa Siit Moonikaa jedhamutti barnoota muuziqaa barate. Aliin muummee barnoota tiyoorii barnoota muuziqaa lixaa jaarraa 20ffaa yookiin Theory of 20th Century Western Music jedhamu waggaa 3 baratee digriidhaan eebbifameera. Barnooti muuziqaa Aliin Ameerikaatti argate kan daran dandeettii uumamaa fi muuxannoon hojjechaa ba'e daranuu jajjabeesseefi. Alii fi Biriiktaan bara 1988 Ameerikaa gadhiisanii Siwiidin galani. Ji'oota 8 booda Biriiktaan ergama dippiloomaasii kan biraaf Saawud Arabiyaatti ramadamte. Alii waliin paaspoortii Siwiidin qabatanii wayita gara Saawud Arabiyaa deeman haalli jiruu fi jireenyaa, haalli uffannaa, seerri shari'aa waa hedduun itti baruuf qormaatatti ta'e.
Haa ta'u malee dandeettii afaan Aliin qabuun akkasumas duudhaa amantii Islaamaaf haaraa ta'uu dhabuunsaa haalota salphaatti akka keessa darbaniif isaan taasiseera. Haalota salphaatti keessa akka darbaniif isaan tumseera. Gaaffii biriiktaadhaan kubbaaniyyaan biyya Siwiidinitti argamu elektirooniksii jedhamu Alii qacaree hojjechiisuu erga eegalee booda himannaa mootummaa Saawud Arabiyaatiin kubbaaniyyichi qacarrii Alii adda kute. Kubbaaniyyaan kun Aliif miindaa ji'a 3 kaffalee fi akka inni gara Siwiidinitti deebi'ee achittis hojii isaatti fufu murteesse. Aliinis gara Siwiidin erga deebi'ee booda deddeebi'ee haadha warraasaa biriiktaa daawwata ture. Wanti guddaan Aliin Saawud Arabiyaatti argachuu himatu bara 1990 Makkaatti hajii raawwachiisuu isaati. Aliin Madiinaas daawwachuuf carraa argateera. Aliin bara 1990 gara xumuraa Saawud Arabiyaadhaa gara Siwiidin deebi'ee afaan biyyattii barate. Isa booda hospitaalatti qacaramee hojii eegale. Aliin waggoota yeroo Siwiidin ture waggoota 2 muuziqaarraa fagaatee ture. Bara 1992 biyyoota Kaanaadaa fi US naanna'uun koonsartii akka dhiyeessu affeeramee garas imale. Aliin carraa kanaan uummata isaa waggootaaf irraa fagaatee tureen wal arguun baay'ee gammade. Ji'oottan booda gara Siwiidin deebi'ee seenaa isaa keessatti tarkaanfii ulfaataa ta'e fudhate. Biriiktaa hiikuu. Isheenis gaaffii isaa fudhattee erga waliikanii booda baruma sana yookiin bara 1992 Kaanaadaatti deebi'ee haadha warraasaa lammaffaa Nujmaa Muhammad fudhatee jireenya isaa keessatti boqonnaa haaraa eegale. Garuu gaa'illi kun yeroo dheeraa hin turre. Aliinis Kaanaadaatti reesturaantii fi mana ragadaa banachuun hojjechuu isaatti fufe. Booda kanas dhiisee hojii muuziqaatti ciche. Kaanaadaatti bara 1995 wayita badhaasa artistoota Afrikaa collee ta'aniif kennamu argate harka dippiloomatii Itoophiyaa harkaa fudhachuu dide. Karaa kantiibaa magaalaa Torontoos fudhate. Isa booda gara Ameerikaa imaluun barnoota muuziqaa barachuu fi muuziqaa hojjechuutti fufe. Albamoota 5 ta'anis ergasii booda baase. Turtii waggoota 20 olii biyyoota alaa Saawud Arabiyaa, Siwiidin, Ameerikaa fi Kaanaadaa booda bara 2005 yeroo jalqabaatiif biyya galee Kaanaadaatti deebi'e. Haadha warraasaa ishee ammaa Lillii Maarqoos waliinis achitti walitti dhufani. Galee erga biyya isaa laalee deebi'ee booda albama waa'ee jaalala biyyaa ibsu hojjete. Dooktarri kabajaa aartist Alii Birraa kitaaba waa'ee seenaa isaa irratti xiyyeeffatu laalchisuun yeroo dubbatee turetti hagan argu, hagan danda'u, dirqama ba'uun qabu hundaarratti weellisuu ibseera. Haga argu, haga danda'u, dirqama ba'uu qabu hundaarratti weellisuu isaa ibsee ture. Waa'ee ispoortii, waa'ee naannoo, waa'ee jaalalaa, waa'ee eenyummaa, waa'ee biyyaas akkuma isaan natti dhufaniinan sirba malee waan akkanaarratti sirbuu kan jedhu yaadeen beekuu jedha. Dhaamsi kiyya guddaan afaanii fi eenyummaa kiyya kabachiisuudha. Alii Birraa wallee isaatiin mata duree hin tuqne hin qabu. Walleewwan isaa addunyaalessa waaltawaa kan dhala namaa waliigalaati. Walleewwan 260 ol afaanota garaagaraan waraabee qabu hundi dhimma dhala namaa hundaa kan hammatanidha. Namummaa, egeree dhala namaa, walqixxummaa, jaalala, roorroo fi cunqursaa dhala namaa baasanii kan mul'isan kanneen dhalli namaa akka bilisummaa fi mirga isaaf falmatu kakaasanidha. Aliin falmaa mirga dhala namaa fi bineensotaati. Walleessaa beekamaa falmi mirga keetiif jedhu keessatti mirga nama kaanii sarbuunis akka sirrii hin taane mul'iseera. Bineensonni harka dhala namaa jiran akka dararaman hin barbaadu. Keessattuu harree fi saree hedduu jaallata. Harreen osoo addunyaan hin ammayyaa'in duraan bineensa ba'aa namaa baachaa turtedha jedhee mirga isheef kan falmu Aliin osoo mirga isheef loluu rakkoo keessa galees ni beeka. Yeroo tokko tokko daba bineensota irratti hojjetamuuf waaqni dhala namaa adabaa jedhee yaada. Dhimmoota ittiin ibsamu kunniin dabalatee barnoota, jaalala, dhimma biyyaa, bilisummaa, dhimmoota jiruu fi jireenya dhala namaa ibsan hundaarrattis weelliseera. Weellisuu qofaa osoo hin taanes gochaanis agarsiiseera. Alii Birraa ofiisaa walaloon barreessu garuu lubbuutti horee namaaf dhiyeessa. Osoo inni yeedaleessee sagalee kiloleessaan yaa'aa walaloo isaa miidhagsuu baatee walaloon isaa qofti bu'aa hin qabaatu ture. Alii Birraa ogeessa yeedaloo fi qindeessaa muuziqaa dansaga kamuu keessatti sagalee isaa dhangalaasuun qalbii namaa soorudha. Alii Birraa afaanota Itoophiyaa keessa jiran 5 afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee, afaan Hararii fi afaan Affaariin walleewwan waraabee ni qaba. Afaan alaa keessaa immoo afaan Arabaa qaba. Walumatti afaanota 6 oliin
walleewwan 267 waraabee qaba. Biyya kana keessatti weellisaan afaan 6 wallee waraabee qabu Alii Birraa qofaadha jechuun waan ulfaatu miti. Weellistoonni kaan afaan shaakalanii 2-3 waraabuu danda'u. Aliin afaanota ittiin weellisee kunniinii fi afaan Ingilizii, afaan Siwiidin dabalatee afaan 8 ol bareechee dubbata. Aliin badhaasa hedduu biyya keessaa fi alaa argateera. Kan biyya keessaa yuunivarsiitiiwwan Jimmaa fi Dirree Dhawaa dooktireetii kabajaa badhaasan dabalatee jechuudha. Kaanaadaatti badhaasa guddichaa artistoota Afrikaa hojii nama dinqisiisuu hojjetaniif kennamu dabalatee badhaasota idil-addunyaa naannoo 200 ol ta'anii argateera. Kitaabni seenaa Alii Birraa irratti barreeffame ammoo artistii gameessi kun bara 1988 hanga bara 2018 yookiin waggootan 30 keessatti badhaasotaa fi beekamtiiwwan 50 caalaan argachuu eera. Bara 2013 wayita waggaa 50ffaa turtii aartii keessatti Aliin dabarsee kabajamu Minisootaatti qophii guddaan qophaa'ee kumaa kitilli jaalalaa fi kabaja Aliif qaban ibsaniiru. Waggaa 50ffaa jiruu muuziqaa Alii kana ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2014 wayita yaadannoo taasisu Aliif beekamtii kennee ture. Galma Abbaa Gadaa magaalaa Adaamaatti ijaarametti affeeruun yaadannoo waggaa 50ffaa sirna galateeffannaa fi kennaawwan adda addaan kabajaniiru. Aliin waggoota 40 dura karaan manna Abbaa Gadaa eessaa jechuun wallee isaan gaafate ture. Achumaanis magaalaa Adaamaa keessatti daandiin guddichi tokko maqaa Alii Birraan moggaafameera. Dooktarri kabajaa aartist Alii Birraa bara 2018 keessaa badhaasa umrii guutuu odaa argateen gammachuun addaa akka itti dhaga'ames ibsee ture. Bara 2021 mootummaan naannoo Oromiyaa sagantaa eebba kitaabaa waa'ee seenaa jireenyaa dooktara kabajaa aartist Alii Birraa irratti xiyyeeffate irratti beekamtii fi badhaasas kenneefii ture. Aliin weellisaa gameessa walleewwan jaalala utuban hedduu weellisee gaa'ila kumaatamaa walleesaan bareeche mana namoota hedduutti ijaareedha. Aliin afaan Oromoon weellisullee walleewwan isaa namoota afaanicha dhagahan bira darbee jaallatama beekamas. Alii Birraa aartistii milkaa'aa addunyaa muuziqaa fi dhimmoota kaan irratti addunyaaf gumaacha guddaa buusedha. Gameessa namaa homtinuu hojii fi kaayyoo isaarraa isan dhaabne kana garuu dhibeen gosa garaagaraa isa qoraa ture. Jalqabuma wayita baandii Kibur Zabanyaa keessa seenee dhibee gaggabdoo marsaa marsaadhaan namatti dhufuun qabamuu bare. Aliin akkuma hojiin muuziqaa itti heddummataa deemuun dhibeen gaggabdoos itti hammaatee kuffisuu isaattuma fufe. Bara 1968 irraa hanga bara 1982tti dhibee kanaan erga dhiphatee booda irraa fayyuu danda'eera. Kan akkaan rifaasisaa ture garuu dhibee bara 2008 irratti Alii mudatedha. Kaansarii mar'immaanii. Alii fi haati warraasaa bara 2007tti biyya galanii turani. Garuu Aliin hordoffii yaala fayyaa waan qabuuf bara 2008 dhiibbaa leelliitiin Kaanaadaatti deebi'e. Dhibee kaansarii mar'immaanii kanas achumatti yaalamee fayye. Yaaddoon fayyaa Alii Birraa kanarratti hin dhaabbanne. Bara 2009 keessa guyyaa tokko Alii fi Liilliin osoo wal cina taa'anii TV ilaalanii Aliin amala addaa agarsiisuu dubbata. Liilliin erga bira taa'uu eegaltee turteetti. Inni garuu yeroo dheeraaf of biratti arguu akka hin dandeenyetti hime. Yeroo kana ija isaanii bitaa mudoo qabaachuu hubatani. Aliin dhibee sukkaaraa waan dhukkubsatuuf ija isaaf of eeggannoo akka taasisu irra deddeebiin dooktaroonni gorsaa turani. Aliin sammuu isaa keessatti xannachi waan biqiltee argamteef kun immoo agartuu isaa irratti dhiibbaa waan fiduuf akka wallaansa baqaqsanii yaaluu argatu ajajame. Yeroo kana Alii fi haadha warraasaa Liillii dubbitu afaanitti cite. Aliin garuu tasgabbaa'ee wallaansa baqaqsanii yaaluu argate. Garuu ammas rakkoon ija isaa biraan hafne. Bara 2011 ji'a onkololeessaa keessaa Alii fi Liilliin dhaabbata tola ooltummaa isaanii galmeessisuuf wayita Itoophiyaatti imalan Aliin ammas dhibee biraan qabame. Dugda kutaa. Aliin dhibeen itti deddeebi'uu isaa kana haadha warraasaatti himuurraa iccitiidhaan qabatee itti dhaggeeffachuu barbaade. Garuu dhibeen dugda kutaa kun obsa kennuufii dide. Waan dhoksaan ta'uu didee ifattis mul'ate. Achi boodas hospitaala jeneraalaa fi kolleejjii meedikaalaa Adaamaa seene. Achittis itti fooyya'uu waan dideef gara Baankook ergamee achitti yaalamee fayyummaa isaatti deebi'ee gale. Alii Birraa hojii muuziqaa fi hojiiwwan tola ooltummaa hedduutti ko'oommataa. Isaan kunneen dhibeewwan kanaan duraa akka hin kaasneef haati warraasaa baay'ee kunuunsiti. Innis haadha warraasaa baay'ee faarfata. Isheen addunyaa kootii jedha.
Liilliin fayyummaasaa baay'ee hordofti. Yeroo yerootti akka mana yaalaa deemee fayyummaasaa sakatta'u gooti. Haala kanaan osoo jiruu bara 2020 ji'a fulbaanaa keessaa ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa booda dhimamee hospitaala Adaamaatti yaalamee ba'e. Aliin dhibeewwan irra bubbulanii fi dullumaan wal qabatee akka dadhabe himataa ture. Biyyoota alaa fi biyya keessattis deddeebi'ee yaalameera. Hanga guyyaa boqotuuttis hospitaala waliigalaa Adaamaatti yaalamaa tureera. Alii Birraa umurii isaa waggaa 75tti addunyaa kanarraa du'aan boqoteera.